Nagaan nagarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii qixaaf iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota Qiddistii Yuutiif jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan iddoon jiruuf kallattiin jiru keessatti nagaa kootti isa nagaa naa laateef galan haa ta'u jechuun jaaladha gooftaan sinaa heebbisu eebbifamaa jedha guyyaa har'aa jechuudha akkasuma toorma yuutuubii kanarraa waan tokko argee jechuudha obboleettiin tokko duraan jaalallee biraa qabdi jaalallee biraa qabdu sana dhiistee kan biraa eegaltee jirti jechuudha kan biraa eegaltee jirti sababiin ittiin kan biraa nama biraa faana eegalte immoo namni dura ishiin jaallatte sun biyya biraa deeme jechuudha biyya biraa yeroo inni deemee jirutti nama gidduu wanti galu beekamaadha qilleensi adda addaa ni gala kana namni kamiyyuu kan beekudha egaa maaliif akka isaan adda ba'an illee yoo beekullee baadhee wal dhiisaniiru jechuudha erga wal dhiisanii ishiin asii hiriyummaa biraa eegalte yaa biraa edda eegaltee booddee edda jireenya waliin daddabarsuu jalqabanii booddee namni dura ishiin jaalatte kuni dhufe jechuudha yeroo inni dhufe jedhutti hiriyaani intala ishee amma jaalattee jirtu kana bakka jaalallee isaa duraa waan jirtuuf nageessi mana jaalallee isa ishiin amma jaalattee jirtu jedhe jechuudha sana booddee hiriyaani mucaa duraa jechuudha jechuun hiriyaa gaa'elummaa osoo hin taane hiriyaadhuma simmeedhame jechuudha geessitee yeroo ishiin dhaxxutti manicha yeroo ishiin dhaxxutti walitti bu'umsi dhufa jechuudha yeroo walitti bu'umsi dhufutti mucayyoo daawwalee waame jechuudha jaalalleen ishii inni hammaa jechuudha yeroo kanatti yeroo ishiin dhuftutti balbala yeroo jalaa saaqamee wal seentu mooraa keessaa baay'ee naate jechuudha baay'ee naati hammana kan hin jedhamne jechuudha dhugaadha baay'ee nama naasisa hammana kan hin jedhamne duraan dursee jechuudhaan waa'ee asirratti dubbachuu barbaadu tokko jechuudha wanta tokko yeroo keessumaa waa'ee gaa'elaa yeroo jalqabnu jechuudha waan dura dabarsinee wal dhoksuun nu barbaachisu jechuudha ishiin shaamarrees jechuudha waan dura dabarsite waan jaalallee kee duraa faana dabarsite waan duraan keessa turte isa dhiiraatti himuu qabda jechuudha akkasumallee inni dhiiraas waan duraan dabarsitee qabdu jireenya duraan dabarsitee qabdu tokko hin dhoksiniiti itti himi dhugaa fi dhugaadhaan yoo waliin deemame daandii dheeraa daandii hammana hin jedhamne deemuun hin danda'ama jechuudha ishiin dhoksiteetti baqqaasaan inni waan kaleessa dabarse ishiitti himuu danda'a ishiin garuu dhoksuu dandeessi wayi wal dhoksachuu danda'u jechuudha kinoo har'aa rakkinni uumamee jira jechuudha hanga ishii biratti hin ga'iin inni suni inni duraa ishii bira geessetta taanaan jedhan inni kun immoo ishii bira geessetta taanaan jedhu jechuudha nama tokko irratti wal lolumsi dhufa jechuudha yeroo kana tarkaanfii garaagaraa walitti fudhachuun hin dhufa jechuudha maaliif jennaan lachan isaaniiyyuu jaalala keessa jiru waan ta'eef jechuudha akkasumas immoo dargaggeessi tokko wayin immoo dargaggeettiin tokko jechuudha dhiisteetti yoo ta'e wayin immoo dhiiseera yoo ta'e itti bilbiltee lakkin dhufanii akkasumas immoo biyya biraa jiraate bilbila kaasuu dideera yoo ta'e dirqama shamarreen sun teesseetuma isa eeguu qabdi laayifii dabarsitu qabaachuu dandeessi malee cal jedhamee miti jechuudha kanaafiyyuu erga namni jireenya jalqabee erga namni jireenya keessatti galee booddee dhufanii jireenya namaa rukutuun dhufanii jireenya namaa gidduu seenuun dhugaa baay'ee nama dhiphisa jechuudha baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha shamarreen kun baay'ee miidhamuu dandeessi ammana kan hin jedhamne itti dhaga'amuu danda'ama jechuudha kanaafiyyuu ishiin jireenya deegalte booddee dhufee jireenya ishii gidduu galuun dura cal jettee hin dhiisne cal jettee hin dhiistu maaliif jennaani waan waliin dabarsa waan qabaniif itti bilbiltee haala inni keessa jiru gaafattee ishii barbaadamoo ishiin barbaanne erga gaafattee booddeedha kan jaalala biraa eegaltu malee lafumaa kaatee dhiira hargadheedhaaf jettee ani jaalala kan biraa eegalti jedhee hin yaadutu jaalala keessa jirtu jechuudha baay'een isaanii kan qarshiidhaan akkana godhanii jiraachuu danda'u
garuu isaan kun immoo qarshiidhaaf nama akkas godhuu hin fakkaattu jechuudha shamarreen kun. Kanaafiyyuu ani dhugaa bakka koo otoo anaan ta'e kan hin jedhu yaade jechuudha namatti dhagahama jechuudha mana kan hin jedhamne sanas ta'e kana laayifii baay'ee waliin dabarsaa jiru waan ta'eef hin argina miidiyaa irratti isa nuti immoo miidiyaa irratti arginu caala immoo qophaa isaaniitti laayifii isaan dabarsan kan addaa ta'uu danda'a jechuudha dhugaadha namatti dhagahama lachan isaaniiyyuu egaa jaalala waan ta'eef miidhamtootadha kan hin fudhadhu haa ta'uyyuu malee dhugaa walitti himanii dhugaa jiru waliin haasa'anii dhugaa jiru waliin dubbatanii erga gargar baanii booddee dhufamee gidduu galamee wanta akkana raawwatamuun gaarii miti nama miidhaa dubartiin kun waliin dammoo lachan isaaniiyyuu jechuudha haaranii wanta hin taane murteeffachuu danda'u yeroo kanammoo namatti dhagahama kanaafiyyuu waan akkanaarraa osoo of qusannee baay'ee gaariidha xiiqii kan jedhamu tokkos yeroo tokko nama keessa ni gala jechuudha erga ishii dhiisee booddee amma iddoo jiraatu sanatti yookiin inni kan biraa qabaatee wayifuu bilbila kaasuu dhiisee bilbila kaasuu dhiisituu didee jetteetti waan ta'eef wayifuu bilbila kaasuu dhiisee kan biraa eegalee kan biraa immoo ta'uufii erga diddee fi booddee haala hilaalee yaada hilaalee wanta tokkodhaan dubartiin sun yeroo irraa gargar baatu maal godha ishii kana immoo deebisee akkuma ana ishiin duraan koffistetti ishii kanas koffisuu hin qaba'ee xiiqiidhaaf wayin dammoo inaaffaadhaan yeroo namoonni tokko ka'an ni jira jechuudha. Kuni garuu fudhatama miti jechuudha. Kana maaliif jennaani osoo jaalateera ta'e jaalala waan ta'eef namni nama jaalate tokko bakkee hojiiyyuu jechuudha. Iddoo hojiiyyuu yeroo jiru illiinaan nama sanaa ishii waan yaaduu fi yoo mangalee bilbilaaf jechuu danda'a jechuudha baay'ee yaada jechuudha baay'ee mana kan hin jedhamne jechuudha kanaaf immoo jaalalli kan madaalamu warreen gaa'ela keessaa jiramu wayin dammoo warreen jaalallee gaa'elaa qofaa osoo hin taane jaalalli maatii keessattiyyuu jaalalli maal akka ta'e namni sirriitti hubata jechuudha sila jaalallee gaa'elaa qabateef miti jechuudha kan beeku jechuudha kan beekuu qabnu jechuudha kanaaf iyyuu yeroo achii dhabuudha kan gara kana dhufe osoo dubartii kana baay'ee jaalata ta'eera ta'e kaleessa bilbila isaan cufatu ture jechuudha har'a immoo ergaa ishii waan hundumaa murteeffattee waan hundumaa kaayeffattee waa'ee jireenya ishiitii haasa'uu jalqabdee waan baay'ee laayifii garaagaraa dabarsuu jalqabdee bakka waan hunduma ishiiyyuu edda ishiin gara jireenyaatti geeffachuudha jettee booddee dhufee gidduu galuun hin danda'amu jechuudha garuu immoo kan murteessu jaalallee ishii isa lammataa kana isa ammaa osoo hin taane ishumatu murteeffata jechuudha ishumatu murteeffata kam akka ishii wayyu jechuudha jaalalleen ishii inni lammataa kuni dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku waan ta'eef beekee miti kan ishii jaalate ishiin sitti himne waan ta'eef ammayyuu murtoon kan bira jiru shaamarritti bira jechuudha yoo ishii lakkii isa kanan jaaladha jetteetti yoo ta'e inni dura waan godhu hin qabu jechuudha garuu yeroo miidiyaa irratti wanta akkanaa bahu nama saalfachiisa jechuudha gaduma qabaatti waliin haasa'anii osoo xumurame achi booddee wanti ta'u ta'e miidiyaa irratti bahee gaariidha jechuudha waan argitan jechuudha yeroo tokko immoo jechuudha zimmidhamee miidiyaa irratti hin baamu jechuudha dura waliin haasa'aatii taa'aatii waliin haasa'aatii kaameraan ala jechuudha asoftanii booddee kaameraa irratti yoo bahe namni barnoota irraa argachuu danda'a dhaloonni barnoota guddaa irraa argachuu danda'a malee simuma jettanii hin baasinaa miidiyaa irratti duraan dursaatiin lafa irratti iddoo tokko teessanii walii galtanii erga cuunfattanii booddee mee dhaloonni irraa baratu kan jettan immoo akkana nutti fidaa malee calluma jettanii osoo achirratti waliif hin galiin waliin hin haasa'iin waliin hin xumuriin wal naasisuudhaan maal jechuudhaan miidiyaa irratti fidiin asiniin jechuun jaaladha amma jaalalleen isheen dura kaameraadhuma baateetu manichuma dhaqee jechuudha manichuma namichichaa dhaqee jechuudha kuni seeraan ala itti fudhadha jechuudha seeraan aladha maaliif jennaan kaameraa baatee dhaquu hin qabu ture duraan dursee wajjin walii galuu qaba ture garuu immoo isumayyuu miti ture kan inni walii galuu qabu intalitti kana ture kan waliin galuu qabu garuu inni qee jaalallee sammaa kaameraa baatee geessee kun dhorkaadha isiniin jechuun jaaladha duraan dursaati immoo dhaabbadhaame ilaalame
dhaabadhaati waan margini bakka jechuun namni tokko yoo nurraa fagaatee ralloo ta'e ji'a 3 ji'a 4 calli jennee ilaallee haala jiru of tasgabbeessinee sana booddee immoo waan biraa keessa galuu dandeenya. Akkasumas illee hiriyoota isaa beennullee yoo jiraateera ta'e hiriyoota isaatiin illee waan akkanaa ture. Kanaafiyyuu amma immoo akkas tureera jedhamee namni tokko beekuu qaba malee callib jedhamee asiminaamne ta'uu qabu jechuudha. Maaliif jennaan namni jechuudha biyya lafaa kanarratti wanta mul'atu tokko wayin demo wanta argamu tokko tamana jechuudha. Wanta argamutti waan amanuuf jechuudha. Inni ishii fi inni wal dhiisan yeroo waan ta'eef amma ani sin dhiibneedhaan ishiin immoo si dhiiseera ittiin jechuudha. Namni beeku gidduu isaanii hin jiru. Kanaafiyyuu namni waaqa dhiiseeti nama waan ta'eef kan inni amanu nama wayii gidduu galchuu qabdu siniin jedha. Gaafa dhaabuu barbaadan dura yeroo jaalala keessa waliin jirtanii namni gidduu keessan galuu barbaachisaa miti jechuudha. Albaalatti hiriyoota isaa beekuu dandeessu malee siniin jedha. Garuu gaafa citee dhufeera ta'ee gaafa wanni ta'eera ta'e hiriyaa isaa tokkotti himtanii wayin hiriyaa ishii tokkotti himtanii namni akkana ture nan jaaladhan ture amma garuu jaalala koo dhaabdeetti kanaafuu maalidha jettanii himuu qabdu siniin jedha. Maaliif jennaan kinoo jaalala keessan lammataa keessa seenee waliin rukutaa jira waan ta'eef jechuudha. Kana siniin jechuun jaaladhaa. Ulaagaan immoo nama dhugaadhaan si jaalate hedduudha. Ulaagaan nama dhugaadhaan si jaalate. Ulaagaan nama sobaan nama jaalate damma koo siin kutamaa siin qurxamaa si malee hin jiraadhu ijji koo lafa argu biddeena dhaabeeraa bishaan dhaabeeraa waa jedha jechuudha. Sobee jechuudha. Garuu sana miti. Namni dhugaadhaan si jaalate jechuudha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee jira jechuudha. Haalati keessa jirtu keessatti waan beekuuf dhaabatee si eegaa suuta jedha bakka waan baay'ee iddoo sii kenna sa'aatii yeroo sii kenna jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaata ture kinoo gola madaamii taa'eenanii maalifan irraan dubbanne amma beekumsa kooti jedhee tonkunoo mana madaamii dachaasuyi kan dubbachaa tureen siniin jedha. Obboloota koo gooftaan sinaa heebbisuu iddoo jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa eegamu siniin jechuun jaaladhaa. Gola madaamii keessatti immoo kan daddaalachooftanii boruun cucculuxxu waaqayyo guyyaa siniif qabaa anillee boruun cucculuqaa waaqayyo guyyaa naaf qabaa siniin jechuun jaaladhaa. Gooftaan koo sinaa heebbisuu baay'een sin jaaladhaa baay'een sin kabajaa sababiin immoo sin jaaladhuu fi Kiristoos waan na jaalatee fi anis sin jaaladhaa. Lammiiwwan koo kallattii mararra jirtanii gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa siniin jedha. Bakka jirtanitti lammii keenya qoomoo keenya dararamaa beelaa dheebochaa jiranii fi akka amantii keessanitti rabbiin kadhadhaa fi siniin jechuun jaaladhaa. Gooftaan sinaa eebbisuu siniin jedha. Eebbifamaa akkasumallee ayyaanni obboloota keenya musliimotaas deemaa jira. Ayyaana gaarii siniin jenna. Iddoo jirtanitti obboloota koo gola madaamii keessatti argamtan immoo waaqayyo jajjabina siniifaa kennu. Jajjabina yeroo siniin jedhu humna siniifaa kennu siniin jechuu koodhaayi. Gooftaan sinaa eebbisuu. Shaaloom shaaloom.